Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guggubduu zooniilee waraanaa garaagaraa keessatti fudhateen aanaa eebantuu guutuutti dhuunfachuun ona cobii jalduu fi gujii ba'aa keessatti diina akka dansaatti adabee jira. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Kaaba Shaggar aanaa Dabire Libaanos magaalaa Shararoo keessatti badii tokko malee namoonni hedduun hidhamanii dararamaa jiraachuun beekame. Jaalboora addunyaa dabalata qaba. Hidhuu akka meeshaa waraanaatti kan fudhatu murni abbaa irree biltiginnaan ilmaan Oromoo sababa garaagaraatti maxxansuun manadhaatti guuranii yeroo isaanii jalaa gubuun achi keessatti dararaa amtuu irratti geggeessaa oolu. Addatti barattootaa fi qonnaan bultoota baadiyyaa irra jiraatan irratti xiyyeeffachuun kan dararu waraanni faashistii PP godina Kaaba Shaggar aanaa Dabra Libaanos magaalaa Shararoo keessatti barattoota irratti xiyyeeffachuun meeshaa mana keessa dhoksitanii waraana bilisummaa Oromoof dabarsaa jirtuu fi suuraa waboo maxxansaa jirtu jechuun namoota hedduu hidhanii jiru. Haala kanaanis namoonni manadhaa magaalaa Shararoo keessatti hidhamanii jiran hedduu yoo ta'an kan maqaa arganne Dittaa Lammaa Charuu Tolchaa, Seefuu Daammanaa, Girmaa Shiilashii, Waldee Yirdaa fi Niimonaa kanneen jedhamanidha. Barattootni hidhaman kunis himata biltiginnaan irratti banan kana keessaa quba kan hin qabnee fi gocha isaanii akka hin taane jiraattonni naannichaa ragaa kan ba'aa jiran ta'us murni dararamuu ilmaan Oromootti gammadu kun murtoo tokko malee gadhiisuu didee rakkoo hamtuuf akka saaxilee jiru maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraannii fi kaabinoonni murna biltiginnaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti obboleessa keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun obboleeyyan lamaan hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalladhii Oromoo waan qindeeffattee qabdi. Sadaasa 10 bara 2022 irraa eegaluun ergamtootni murna biltiginnaa godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ganda Duwwaa 4 keessaa obboleeyyan lamaan obbo Tashoo Bariisoo fi obbo Tashitee Bariisoo jedhaman yakka tokko malee obboleessa keessantuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun kaabinootaa fi waraana murna biltiginnaatiin qabamanii torbaan lamaa oliif waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ganda Appoostoo keessatti dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Obboleeyyan lamaan dhimma isaan keessaa hin qabnee fidaman kunneen yakka tokko malee hojii idilee isaanii irraa qabamuun dararaa argaa fi namoonni mana hidhaa itti isaan gaafachuu dhaqanis deeggartoota obootis hin jechuun hidhaa tursiifamaa jiru. Akka maddeen jedhanitti bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessaa namoota sabboonummaa qaban hunda oboodha jechuun namootuma hojii dhuunfaa isaanii hojjetanii fi hojjettoota mootummaa quuqama Oromummaa qaban adamsanii hidhaa jiraachuu dabaluun addeessaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee fi Aroo Sabbuu keessatti ilmaan Oromoo hidhuu fi maqaa gibira funaanuu jedhuun uummata dararaa jiraachuun barame. Bal'ina isaaf Jaal Murteessaa banti. Waa'ee Itoophiyaa jalatti ilmaan Oromoo dachee abbaa isaanii irratti hidhamuu, dararamuu, saamicha maallaqaa fi maqaa gibira kaffalaa jedhuun doorsisni uummata irra ga'u waan laayyoo miti. Gareen faashistii PP ilmaan Oromoo hidhuu waadeffatee engadda Sadaasa 24/2022 godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Billee Buubaa keessaa haadha maatii kan taate aaddee Eebbisee Mangashaa badii tokko malee abbaa manaa keefdi jechuun kan qaban yoo ta'u barataa Daawit Gammachuu ganda Duwwaa tokko keessaa qabuun mana hidhaatti rakkisaa jiru. Oduu biraatiin godina Qellem Wallaggaa ona Laaloo Qilee fi Aroo Sabbuu gandoota onoota kana lamaanii keessatti maqaa gibira walitti qabuu jedhuun uummata qaala'insa jireenyaan miidhamee ofiif waan ittiin jiraatu dhabee jireenyi tadhaa'ee jirutti baasii humnaan olii itti ramaduun dirqamaan waraana uummatatti bobbaasuun maallaqa funaanaa fi kanneen hin qabnu jedhan hidhaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Arsii Ba'aa aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti waraanni weerartuu PP ilmaan Oromoo irratti hidhaa ammeessanii jiraachuun beekame. Dabalata isaaf Jaalnimoonaa Fayyisaa. Golee Oromiyaa mara keessatti ilmaan Oromoo irratti gochi farrummaa kaabinoota fi waraana biltiginnaan geggeeffamu kan yeroo kamuu caalaa jabaachuunii fi hammaachaa deemuun uummata Oromoo rakkoo ulfaataa keessatti kuffisee jira. Sadaasa 23/2022 jechuun roobii darbee godina Arsii Ba'aa aanaa Zuwaay Dugdaa magaalaa Caffee Jiilaa ganda Duwwaa tokko keessaa abbaa qabeenyaa Oromoo nama maqaan isaa obbo Muhammad Abbush jedhamu nama hirmaannaa siyaasa kam keessayyuu quba hin qabne Oromummaa isaa qofaaf yakkanii qabuun waajjira poolisii aanaa Zuwaay Dugdaatti hidhanii dararaa irraan ga'aa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Waraanni murna biltiginnaa kun kanaan duras haadha manaa obbo Muhammad Abbush qabuun mana hidhaatti dararaa kan turan yoo ta'u amma immoo ishee gadhiisuun abbaa warraa hojii dhuunfaa irraa qabanii dalagaa bakkeetti hambisaniiru.
yeroon daldaalli ofii oomisha ooyiruu irraa galfatan ta'us murni wiyyoomuu uummata Oromoo barbaadu akkuma ola deemtota Oromoo barbaade ajjeesu abbootii qabeenya Oromoos barbaade hojii irraa mana hidhaa teessisuun diinagdeen cabsuu irratti hojjechaa akka jiran beekamaadha. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guggubduu waraana bilxiginnaa irratti fudhachuun duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf karoorfatanii bobba'an harkaa fashaleessee jira. Akka kanaanis har'a 26 bara 2022 ganama bariisaa 12 irraa qabuun tarkaanfii jabaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa eebantuu irratti fudhateen hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti humna diinaa mooraa garaagaraa keessaa baasuun gugsee baqachiisuun aanicha guutummaan guutuutti dhuunfatee jira. Tarkaanfii jabaa fudhatame kanaanis humni diinaa hedduun du'uun gariinis ammoo madaa'uun beekamee jira. Hidhamtoota siyaasaa gadhiisisuun meeshaalee waraanaa garaagaraas dhuunfachuu hoogganni waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna diinaa miillaan aanaa giddaa ayyaanaa irraa eebantuutti birmachaa turan aanaadhuma eebantuu bakka gaara kaattichee jedhamu irratti bakakkaa itti buusee du'aa fi madoon adabee of duuba deebisee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irratti fudhatu itti fufuun waboon zoonii kibbaa kibxata 20 bara 2022 irraa jalqabee godina Gujii Bahaa aanota akka Sabbaa Booruu fi Aagaa Waayyuu keessatti Birgeedii Aduu Saafaa, Cibiraa Laga Dambii fi Cibiraan Madda Albuudaa lolaniin injifannoo boonsaan argamee jira. Loltoonni bilxiginnaa lola aanaa Sabbaa Booruu qolaansaa irratti ajjeefaman 38 yoo ta'an isaan keessaa kan reeffa kaafatan 21 kanneen reeffa gatanii baqatan keessaa ajajootni 4 keessatti argamu. Madoon Piipii mana yaalaa Adoolaa loltoota 30 ol kan ta'an yoo ta'u kanneen gara magaalaa Hawaasaatti yaala olaanaaf ergaman loltoota 25 ta'uun beekamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon lixa shaggar onoota Jalduu fi Coobii keessatti eegdota impaayera Dullattii impaayera Itoophiyaa akka fixeensa ganamaatti arcaasee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii guggubduu fudhachuu itti fufuun 26 bara 2022 har'a ganama barii sa'aatii 11 irraa eegalee hanga gabaasni kun qindaa'etti lola ona Jalduu magaalaa Osoleetti taasiseen humna waloo bilxiginnaa irraa 10 ajjeesuun 17 ammoo madoo dandammii hin qabneen gaggeessee jira. Humni diinaa tarkaanfii kanaan rifatee yeruma sana humna dabalataa kallattii garagaraan itti fiduun irraan xiyyaara waraanaa diroonii jedhamuun marsaa jira. Haaluma wal fakkaatuun ona Coobiittis sa'a wal fakkaatutti lolli ganda qoricha kootichaatti kan eegale yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo tiksitoota impaayera Dullattii Itoophiyaa irraa 11 du'aan yoo adabu 14 ammoo madoo keessa deebii hin qabneen adabee jira. Waraanni bilxiginnaa kun lola sanaan booda waldaa amantaa Ortodoksii Gabaa Sanbataatti du'aa isaanii awwaallachaa turaniiru. Duulli waraana bilisummaa Oromoo cabsuu fi balleessuuf finxaaleeyyiin deeggaramee bobba'ame qawwee waraana bilisummaa Oromoon cabee Oromiyaa walabaa ni ijaara. Asa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf taasifame kan 26 bara 2022 isiniif dhiyeessaa ani daandii Elemooti. Irree fi gaachan uummata Oromoo woboo diinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo tokko namni maqaan isaa Dhugoomsaa Sabaa jedhamu dhuunfaadhaan qarshii impaayera Itoophiyaa 15,800 woboo biraan dhaqqabsiisee jira. Ittuma fufuun sabboontonni ilmaan Oromoo garee duula bobbaa Asanammee jedhu jalatti gurmaa'an biyya Saawud Arabiyaa irraa qarshii impaayera Itoophiyaa 31,110 woboo biraan